kan nufne dinagdeen kufee hakkan cabne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashu. Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkam jirtu nagaa keessanii akkam jirtan fayyaadha nagaadha. Egaa akkuma beekamu tanaan dura waldaan keenya isin biraan gahaa ture torban tokkotti guyyaa lamaan isin biraan gahaa turre yuutuubiidha. Yeroo ammaa kanatti immoo nuti xiqqoosaa qilleensaan wal qabatee hojii baay'inaan wal qabatee haasa'urra hojjechuu waan filannuuf halkanii guyyaa hojjechaa jiraachuun keenya ni beekama. Yaa ta'u malee xiqqoosaa aga danda'ama ta'een isin biraan ga'uun sagaleen keenya isin biraan ga'uun dirqama murteessaa waan ta'eef barbaachisaa waan ta'eef dhufnee jirra. Akkam jirtan nagaadha hayyee baga waliin wal agarre. Egaa waldaan keenya galtee gurguddaa argatee jira. Duraan dursee gammannee jirra baga gammaddan. Akkuma feesbuuka keenya irrattis wal arguu dandeenye waldaan keenya sadarkaa akka baankii gamtaa Oromiyaatitti akka biyyoolessaatitti waldaalee keessaa waldaalee maltiparpasii wal qabatee waldaalee jiran keessaa sadaffaa bahuudhaan koompitara tokkoof akkasumas sartifikeetii staar ta'e tokko badhaafamnee jirra. Ammas karaa biraatti irrattis madaaliin adda addaa sadarkaa federaalaattis baasaa jiru. Egaa kana wal qabatee ammas gara biraatiin orki bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafaan wal qabatee orgamee kan ture yeroo ammaa kanatti orkarraa kaasee jira. Nus yeroo ammaa kanatti immoo sadarkaa kan keenya yookaan sagantaa tanaan dura proposaalii keenyaaf xalaa adda addaa biiroo bulchiinsa magaalaa Finfinnee yookaan biiroo kantiibaa magaalaa Finfinneetti galchinee eeggachaa kan turre saniin wal qabatee yeroo ammaa kanatti itti fufsiisa godhachuudhaan raawwii yeroo itti raawwachiisuudhaaf fiignu ta'a. Isinis bakka jirtanitti miseensa kan taatanis qaamolee mootummaa taatanii miseensummaa keessas kan jirtan yookaan kaayyoo waldaa kanaa kan nuuf hubattan martu keessan gaafii dargaggoota Oromoodhaa gaafii kan keenya gaafii waldaa keenyadhaa akka nuuf hubattanii raawwii isaatiif deeggarsaa fi jajjabina cimaa nuu gootanii akka hojiirra nuuf oolchitan proposaaliin keenya hojiirra nuuf oolchinan miseensa 10,000tu rakkoo mana jireenyaa jalaa nuuf ba'a. Miseensi 10,000 rakkoo mana jireenyaa jalaa ba'e jechaan miseensi tokko maatii 10 nuuf jalaa oduu qabaate irree miseensa 100,000tu rakkoo mana jireenyaa jalaa ba'a jechaadha. Miseensi 100,000 rakkoo mana jireenyaa jalaa yoo ba'u mootummaadhaafis biyyaafis dhaloota dhufuufis furmaata guddaa ta'a jechaadha. Kanaaf imaanaan waldaa qofa irratti miti imaanaan bulchiinsa irrattis imaanaan mootummaa irrattis imaanaan abbaa dhangaawolee yookaan qaamolee mootummaa tane martuuf hin laallata waan ta'eef kanaaf nu deeggara nu gargaaradha aga danda'ama ta'een waamicha keenyadha jechaadha. Kunis saniin kan darbee carraa hojiidha hojii hojjechaa jiru irratti daldalaa jiru irratti hojii hojjennu irratti shunkurtaa diimaa shunkurtaa adii xaafii diimaa xaafii adii minaanota adda addaa dhiyeessuu irratti shunkurtii characharuutti kaatanii maal gootanii maalidhaa asiin baatanii achiin galtan warri jedhan miseensi tokko jiran miseensi keenya akka danda'ama ta'een jechaa waliin cabsu gochaanis waliin faallessu garuu oomishuu malee gurguruu Oromoon yookaan ijaarame dargaggeessa Oromoon beeku kan jedhe jiru hin beekna hin dandeenya. Akkuma qotanitti obboleewwan kan keenya akkuma qotanitti abbooleen kan keenya nus immoo ijoolleen abboolee keenya waliin ijaaramnee hanqotu waa qonnaa itti bobba'e hangurgurummoo gurgurraattaa irratti bobba'e wanna Oromoodhumaan qabeenya Oromoo ijoolleedhuma Oromootiin uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura uummata Oromoo ta'e keessatti gurgurtaa ofuma isaatii ofii gurguruu qaba jechaadha. Kun immoo hojii warra kaaniiti. Ajandaa keenya ajandaa dinagdeedha. Ajandaa daldalaa fuunee alagaadhaa yoo kennine oomishaa fi waan tokkicha qofa qabannee kaayyoo keenya kaayyoo mana jireenyaa qofaa miti. Kaayyoo mana jireenyaa wal qabatee itti deema. Kaayyoo mana jireenyaa tokkodha achi keessa san kan darbe garuu hojii tarsiimoodhaan hojimaata adda addaatiin hojiirraa oolu malee
kaayyoon kan keenya akka waliigalaatitti diinagdee magaalaa Finfinnee keessatti shoora guddaa taphachuudha. Shoora gahaa taphachuudha. Kan ammoo miseensa keenya kan hin taane isaa ta'u miseensuma keenya ta'eettis immoo galmaa'ee kan achumaan badees haa ta'u waan jechoota adda addaa jechoota amilee miseensota keenyaa tokko jechoota amilee koree gaggeessaa hojii gaggeessota waldaa kanaa kan tokko warreen walirratti jechoota darbattan kunis sirrii miti nurraa hin eegamu. Gocha Oromoo irraa eegamu miti. Jechoota dargaggeessa keenya irraa eegamu miti. Siyaasa qofatu ajandaa Oromooti kan jedhe eenyuun diinagdeenis ajandaa Oromoo ta'uu qaba. Wallaansoo diinagdee ijummaan keenya diina keenya. Diinni keenya iyyummaa keenya erga ta'e immoo nus diina waliin qabnu iyyummaa keenya ta'anii jennee waliin itti amannee mo'achuu qaba. Iyyummaa waliin injifanne malee iyyummaan kan injifatamu mana jireenyaatti qofaan miti. Mana jireenyaa qofa jenna taanaan nutus gaarii hin ta'u jechaadha. Kanaaf mana jireenyaatti ijaaramuun nuun hin jalqabamne haala miti. Eenyumtuu ijaarameetti kan deemu. Kanaaf isinis yaada bilchaataadhaan ilaalcha gaariidhaan ilaalcha diinagdaawutiin ilaalcha diinagdeetiin waliin ka'uu qabna. Jabaannee cimnee yoo itti deemne auditii irratti irraa yeroo ammaa kana auditiin kan keenya oodhumetti miidiyoolee hunda irratti iyyuu miidiyoolee biyyoolessaa hunda irratti ibsa kan baasan ta'a warri auditii godhan isa kanarratti sirriitti ifatti qaamni mootummaatis auditaroonni mootummaatis kanamtu waldaatis sirriitti akka isin wajjiniin ta'uu taana nu hordoftanii haqaaf bilisaan qabeenyummaa godhachuu qabna jechaadha. Saniin aansee yeroo ammaa kana waldaan kan keenya konkolaataan lama qabna. Magaazinoota qabna, suuqota qabna, Sunday marketing irrattis immoo sirriitti hirmaachuu qabna. Isa dorgommii yookaan isa daldala tooftaadhaan abshaarummaadhaan alagaan irratti utaalu alagaan irratti diinagdaa nus diinagdaa qabna keessatti hirmaanne. Kanaaf aga danda'ama ta'een jabaattanii jabaannee wajjin cimnee itti deemuu qabnan jedha. Kanaaf jabaadhaa cimaa haa jiraannu jiraadhaa. Waliin haa dinagdoofnu injifannooniif galteen uummata Oromoo kan uummata Oromoo haa ta'u kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatti wajjin ta'ee galatooma horaa bulaa jabaadhaa.